Tole dhaggeeffattoota fi hordoftoota waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessanii egaa lafa jirtan hundumatti nagaan isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Egaa har'allee barnoota tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Akkuma hundumti keessan yaadattan gidduu kana kan walii wajjin ilaalaa jirru sirna tuqaaleeti. Egaa sirni tuqaalee maal akka ta'e ilaallee jirra. Isaan keessaa muraasa kan akka tuqaa yookiin qabxii, mallattoo gaaffii, mallattoo qoodduu ilaallee jirra. Har'a immoo walii wajjin kan ilaallu mallattoo raajeffannooti. Mallattoo raajeffannoo. Egaa itti fufnee walii wajjin ilaalla kun barnoota keenya kutaa 19ffaati. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe share gochuudhaan nu hordofaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo namoonni itti fuftanii barachuu barbaadan karaa garee keenya teelegiraamii waamicha qubee jedhutti dabalamuu dandeessu. Akkasuma liinkicha gajjallaa viidiyoo kanaatiin argattu yookiin immoo gara teelegiraamii giruupii keenya paablikii waan ta'eef waamicha qubee jettanii barbaadanii nutti makamuu dandeessu namoonni baratanii. Achirraan barattoota baay'ee qabna waan ta'eef. Egaa viidiyoo kanas immoo namoota barachuu barbaadaniif sheer nu godha isiniin jechuun kabajaan isin gaafanna. Egaa waliin taanee nuun afaan keenya guddisne malee eenyuyyuu dhimmichi isaan ilaallata waan ta'eef nuun immoo waan gochuu qabnu hundumaayyuu amma humna keenyatti hojjechuu qabna jechuudha. Kanumaaf maaliif sirni tuqaalee keessatti baay'ee murteessaa waan ta'eef irratti xiyyeeffannee ilaalaa jirru. Kanumaaf gara barumsa keenya har'aattan isin deebisaa. Na duukaa bu'aa isiniin jechuun barbaada. Tole egaa afaan Oromoo keessatti mallattoo raajeffannoo yeroo akkamii fayyadamna yookiin immoo maaliif fayyadamna kan jedhu har'a walii wajjin ni ilaalla. Egaa namoonni kana dura mallattoo raajeffannoo maaliif kan jedhu akkamitti fayyadamna kan jedhu gaaffis ni ta'u yookiin immoo barreeffama keessatti fayyadamaan turre ammaan booda viidiyoo kana yeroo gadhumaatti ilaaltanii akka sirriitti dogongora itti fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Eessatti akka fayyadamnu, maaliif akka fayyadamnu, yoom akka fayyadamnu fakkeenya wajjin ilaalla waan ta'eef salphaatti isiniif hubataman jedha. Kanaafuu hin ulfina hagadhumaatti dhaggeeffadhaa baay'ee gabaabaadha waan ta'eef barumsichi. Egaa afaan Oromoo keessatti mallattoon raajeffannoo kuni dhuma dubbii kan akka waan raajeffatamu yookiin dinqisiifatamu kan akka waan raajeffatamu yookiin dinqisiifatamu dhumarra gala jechuudha. Waan akka raajeffatamu dinqisiifatamu akkasumas kan akka ajajaa yookiin yommuu ajajamu yookiin ajaja tokko ajajnu mallattoo raajeffannoo gashina jechuudha. Dhuma isaarratti mallattoo raajeffannoo gashina. Akkasumas immoo yommuu gorsa kenninu mallattoo raajeffannoo gashina jechuudha. Mallattoo raajeffannoo fayyadamna. Akkasumas immoo akeekkachiisa yommuu kenninu mallattoo raajeffannoo fayyadamna. Mallattoo raajeffannoo. Akkasuma fakkeenyaaf sagalee jabaa akka iyyaa yommuu iyyinu jechuudha. Iyyinee yommuu dubbannu yookiin immoo sagalee iyyaa tokko yommuu dhageechisnu mallattoo akka sanaa fayyadamna jechuudha barreeffama keessatti. Akkasumas immoo doorsisa yommuu nama tokko doorsisnu fakkeenya beekadhu akkana godhi akkas jennee yommuu nama sanatti lollu yookiin nama doorsisnu mallattoo raajeffannoo fayyadamna jechuudha. Egaa kuni yeroo baay'ee wanti nama dinqisiisu mallattoon raajeffannoo kanaaf himoonni ta'anii yeroo baay'ee dubbii keessatti kan beekaman yookiin dubbii keessatti fayyadamna. Kanaaf fakkeenyaaf nama tokko yommuu ajaja kennu, yommuu itti lollu, yommuu akeekkachiisa kenninu akkaataa dubbii keenya irraa hubata jechuudha. Namni sun maal jennaa sirriitti ol kaasnee sagalee guddaadhaan dubbanna jechuudha. Sirriitti dubbanna waan ta'eef ol kaasnee iyyinee dubbanna waan ta'eef namni suni lola ta'uu yookiin iyya ta'uu sirriitti beeka yookiin immoo akeekkachiisa ta'uu yookiin ajaja ta'uu sirriitti beeka jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf yaada namni tokko yommuu sagalee ol kaasee dubbate hin dinqisiifanna dubbii nama sana akka namni sun amala duraan qabu irraa sagalee isaa ol kaasee dubbate yeroo kana maal ta'e jechuudha hin dinqisiifanna yookiin namni sun namatti lolaa jira yookiin nama akeekkachiisaa jira jechuudha. Yookiin iyyaa jira jechuudha namni sun. Kanaafuu jechoota yookiin dubbiiwwan akkasii kana gara barreeffamaatti yoo finnu mallattoo raajeffannoo kaa'uudhaan
agarsiisnaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko akeekkachiisaa jirra yoo ta'e barreeffamaan tuqaa yoo barreessine fakkeenyaaf san tuqaatti yoo goone barreessine akka jenne sanatti akeekkachiisan ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu mallattoo raajeffannoo kana yommuu fayyadamnu himoonni yookiin dubbiin keenya suni haaluma salphaan galma nuuf ga'u jechuudha. Mee tokko tokkoon fakkeenya fudhannee ilaalla gaggabaabsine. Waan dinqisiifatamu yookiin raajeffatamu kan jedhu dhumarra gala jennee jirra. Waan dinqisiifatamu yookiin raajeffatamu fakkeenyaaf safuu yaa nama baranaa. Safuu yaa nama baranaa. Jindee dinqisiifata jechuudha. Tokko fakkeenya yommuu dubbatu afaansaa qabateeti safuu yaa nama baranaa kana dinqisiifata jechuudha. Maaliif namni baranaa yookaan fakkeenya waan jal'ina godhe ta'a yookaan waan badaa godhe ta'a yookiin amala taanee agarsiisa ta'uu danda'a. Wanti isaa ta'u nama tokko yommuu dinqisiifatu safuu yaa nama baranaa jennee yommuu dubbannu hin dinqisiifanna jechuudha. Dubbii keenya keessatti. Garuu kana immoo gaafa gara barreeffamaatti finnu mallattoo raajeffannee kaa'uudhaan dinqisiifannaa ta'uusaa agarsiisna jechuudha. Mallattoo raajeffannaa kaa'uudhaan. Akkasuma immoo fakkeenya lamaffaarratti uggum raajuma dhageenye. Namni wanti tokko yoo nu raaje jechuudha. Fakkeenyaaf wanta dhageenye hin beekne, wanta dinqii tokko yoo dhageenye, wanta ta'ee hin beekne tokko yoo dhageenye uggum raajuma dhageenye jenna. Kanaafuu uggum jennee raajeffannoo keenya dhumarrallee raajuma dhageenye kan jedhutti raajeffannoo keenya jechuudha. Maaliif uggum yommuu jennu baay'ee dinqisiifachuu keenya agarsiisa jechuudha. Egaa kun immoo barreeffama keessatti akka kanatti mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Maaliif asirratti amma fakkeenyaaf uggum ishee addatti mallattoo raajeffannoo keenya ishiin addatti dinqisiifannaa tokko jechuudha. Dinqisiifannaa tokko uggum ishee jettu ishee lammaffaallee dinqisiifannaa tokko jechuudha. Dinqisiifannaa cimaa agarsiisuudhaaf akkasiin dhiqeessine jechuudha. Maaliif walitti fufnee uggum hin jennu waan ta'eef maaliif jecha tokko walitti aansinee barreessuun hin ta'u waan ta'eef adda addatti akkasitti raajeffannootti keenye dinqisiifannaa keenya agarsiisna jechuudha. Akkasuma maal namni akkasii namni rakkisaan akkasii maal namni rakkisaan akkasii yoo jennu baay'ee dinqisiifanna jechuudha. Nama baay'ee jal'aa ta'uu danda'a. Kanaaf isana barreeffama yommuu agarsiisnu maal namni rakkisaan akkasii jenne yoo mallattoo raajeffannoo keenya baay'ee dinqisiifanna jechuudha. Kanaafuu dinqisiifannaadhaan akka kanatti yommuu dubbannu yookiin barreessinu mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Kunniin maal jenne fakkeenya fudhanne kuniin dubbiiwwan nama dinqisiisan yookiin nama raajeffachiisan raajeffannoo fudhatu jechuudha mallattoo raajeffannoo dhumarratti. Kanaafuu wantoota akkasii wantoota nama dinqisiisan yookiin nama raajeffachiisan yommuu barreessinu mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Kanaaf namni dubbisaan sun maal hubata jechuudha. Himoonni sun yookiin dubbiin nama sanaa yookiin barreeffama nama sanaa keessatti yaadni isaa sun waan baay'ee dinqisiifatamu, waan baay'ee ajaa'ibsiifatamu yookiin waan baay'ee raajeffatamu ta'uusaa sirriitti nu ibsa jechuudha. Sirriitti nu ibsa. Egaa lammaffaa irratti immoo mallattoo raajeffannoo afaan Oromoo keessatti kan fayyadamnu ajaja kennuuf. Yommuu ajaja nama tokko ajajnu mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Yommuu ajaja tokko ajajnu mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf haa ilaallu. Afaan kee qabadhu. Fakkeenyaaf amma yommuu nu ijoollee taanee keessummaan dhufe yookiin immoo namni tokko mana keenya dhufee jalaan ijoolleen dubbattu afaan kee qabadhu jedheet warri ajaja nutti kenna jechuudha. Of eeggachiisee ajaja nutti kenna akka nuun dubbanne jechuudha. Kanaaf ajaja nuuf kenna jechuudha. Yookiin immoo namni tokko fakkeenyaaf haasaan isaa namatti hin tolu yoo ta'e yookiin immoo namni tokko akka hin dubbanne yoo barbaanne afaan kee qabadhu jenneet ajaja kennaaf jechuudha. Kunikaa ajaja jechuudha. Lola osoo hin taane ajaja. Kanaaf yeroo kana mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Mallattoo raajeffannoo keenya. Ajaja ta'uusaa ibsa jechuudha. Ka'ii balbala cufi. Inni kunillee ajaja jechuudha. Ka'ii balbala cufi nama tokkotu nama biraatiin ajaja kana dabarsaa jira jechuudha. Kanaaf mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Dubbii akkanaatti yookiin barreeffama akkanaatti. Akkasumas fakkeenyaaf callisi yommuu jennu egaa namni tokko akka hin dubbanne dhiibbara taasisaa jirra yookiin itti himaa jira ajajaa jirra waan ta'eef ajaja sana agarsiifachuudhaaf mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Akkasuma afuraffaarratti fakkeenyaa fi ila daddafii koottu jenneet nama tokkotti yommuu ajaja akkasii dabarsinu mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Kanaafuu sirriitti cimsinee jechuudha. Cimsinee akka inni daddafee dhufu itti himna jechuudha. Egaa kuni himoota ajajaati. Himoota ajajaa akka kanaa jedhamu akka yeroo hundumaayyuu yommuu barreessinu mallattoo raajeffannoo dhuma isaa irra gashuudhaanii
ergicha dabarfannaa jechuudha. Egaa kuni mallattoo raajeffannoo yommuu himoota ajajaatiif oolu yookiin dubbii ajajaatiif jechuudha. Akkasuma sadaffaa irratti akeekkachiisuuf yommuu akeekkachiisnu mallattoo raajeffannoo fayyadamna. Mallattoo raajeffannoo fayyadamna. Mee fakkeenya fudhannee ilaallu. Fakkeenyaaf lammata ittiin deebiin jennee akeekkachiisa jira nama tokko jechuudha. Namni tokko waa balleessuu danda'a, dongora tokko raawwachuu danda'a. Kanaaf maal jennaani lammata ittiin deebiin jennee akeekkachiisa dhumaa kenna jechuudha. Akeekkachiisa jechuudha. Kanaafuu yommuu akka kanatti akeekkachiisnu mallattoo raajeffannoo dhuma hima sanarra yookiin barreeffama sanarra keenya jechuudha. Lammata itti hin deebi'e. Lammaffaa irratti sitti himeera of eegi. Kanallee egaa nama tokkotti yommuu akeekkachiisatti kennu akka kanatti yommuu barreessinu mallattoo raajeffannoo keenyaa jechuudha. Mallattoo raajeffannoo keenya. Sadaffaa irratti ila irraanfattee beekkadhu. Fakkeenyaaf daa'imman ergitanii yookiin lafa biraa tokkotti nama biraa tokkotti ergitanii gaafatti himtanii akkana daa'imni sun irraanfanne yookiin mucaan sun akka irraanfanne sirriitti itti himtanii ila irraanfattee beekkadhu jenna. Kanaafuu isa kana immoo barreeffamatti yommuu jijjiiru yookiin barreeffama yommuu keenyu akka kanatti mallattoo raajeffannoo qomarraa keenya jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf beekkadhu jechuu dandeenya gabaabumatti. Beekkadhu. Ati beekkadhu jechuun nama tokko argaa jirra yookiin akeekkachiisaa jirra waan ta'eef yommuu dubbii dubbannu beekkadhu jennaan jechuudha. Yookiin maqaa dhabnee fakkeenya tolaa beekkadhu. Ati beekkadhu jennee akka sanattis kaa'uu dandeenya. Egaa yeroo kana himoota akka kanaa kana yookiin himoota dubbii akka kanaa kanatti mallattoo raajeffannoo fayyadamna jechuudha. Isaan kuni akeekkachiisa warra oolan yookiin immoo dubbiiwwan akeekkachiisaa yookiin himoota akeekkachiisatti fayyadamnu waan ta'eef isaan kana yommuu barreessinu dhuma isaan irratti mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Mallattoo raajeffannoo keenya. Fakkeenyaaf immoo iyyaaf yommuu iyyinu yookiin barreeffama tokko yommuu iyya nama tokko ibsu barreessinu fakkeenyaaf fudhannee ilaalla. Fakkeenyaaf namni tokko akkana jedha na saaman. Fakkeenyaaf amma namni tokko yommuu saamame dubbii kana dhageessisa jechuudha. Na saaman jedha. Egaa kun yeroo baay'ee jedhu kun beekamaadha. Kan namni yommuu wanta tokko sammuu mudatu sagalee kana dhageessisa jechuudha. Egaa kan sammuu barreeffama keessatti yommuu agarsiisnu mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Isaan kun maalidhaa? Iyyaaf yommuu sagalee guddaa dhageessisnu jechuudha. Sagalee cimaa tokko yookiin sagalee olka'aa tokko yommuu dhageessisnu akka kanatti raajii keenya jechuudha. Mallattoo raajeffannoo keenyaa jechuudha. Fakkeenya lammaffaa irratti nan bade fira kooti. Nan bade fakkeenyaaf amma yookaan namni tokko miidhamee arguu dandeenya, dhukkubsatee arguu dandeenya yookiin balaan tokko irra ga'ee arguu dandeenya. Kanaaf yeroo sana sagalee guddaadhaan nan bade fira kooti jenna jechuudha. Sagalee guddaadhaan fakkeenyaaf iyyaan jechuudha. Maaliif yookaan lafa namni baay'atee jiru tokkotti ta'uu danda'a lafa jechuun wanta kana kunuu danda'a yeroo kana sagalee guddaadhaan waan ta'eef dubbii kana immoo dubbannu isa kana immoo barreeffama keessatti yommuu agarsiisnu mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf abbaa kooti. Kanaafuu egaa fakkeenyaaf akkuma lammaffaa wal fakkaata yaadni isaa egaa fakkeenyaaf rakkinni tokko abbaa nama tokko yoo ga'e kan namni sun dura hin beekne yoo ta'e gaafa dhaga'u akka kanatti iyyee dubbata jechuudha. Kanatti iyyee dubbata abbaa kooti. Kanaafuu abbaa kooti isa jedhu kana barreeffamatti gaafa jiru mallattoo raajeffannootu jira jechuudha. Mallattoo raajeffannootu jira. Akkuma dura jechaa turre mallattoolee sirna tuqaalee kana dubbii keessatti fayyadamuu hin danda'amu. Egaa dubbii keessatti dubbumarraa hubannaa garuu barreeffama keessatti akkaataa isaaniitti himni suni fakkaatti isaa qabatee akka dhufu yookiin immoo ergaa dhufeef sana qixa sirriin akka dabarsu mallattoolee sirna tuqaalee fayyadamna jechuudha. Egaa kun immoo raajeffannoon akka kanatti fayyadaa jechuudha. Kanatti fayyadaa yommuu iyyaaf yookiin sagalee tokko sagalee guddaadhaan yommuu dubbannu akkanatti barreeffama isaa immoo mallattoo raajeffannoodhaan keenya jechuudha. Shanaffaarratti jajuuf yommuu nama jenyu akkaataatti jecha keenya sanatullee murteessaadha. Qaaltoo tokko fakkeenya suuta illee nama jechuu dandeenya. Garuu immoo raajeffachaa nama san jenya yoo ta'e baay'ee jenya yoo ta'e yookiin nama sana dinqisiifachaa jenya yoo ta'e baay'ee garaanuu ga'e yookiin namni sun wanta inni hojjetti baay'ee dinqisiifanne yoo ta'e yookaan dubbiiwwan akkasii kana keessatti barreeffama keessatti mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Mallattoo raajeffannoo keenya fakkeenyaaf
kormee ilmaa fakkeenyaaf abbaan tokko akkas jedha kormee ilmaa jedha maaliif ilmi isaa gaafa garaa isa ga'e yookiin wanta tokko hojjetee fi yookaan lafa hin argee tokko deemee ga'ee dhufee wanta isaa ta'u yommuu nama sana abbaa sana garaa ga'u kormee ilmaa jedheetti ajaja jechuudha hin dinqisiifata hin jajaa jechuudha. Kanaafuu isa akkasii kanaan kormee ilmaa isa jedhu hima akkasii kanatti hima ajajaa waan ta'eef hima jajuu waan ta'eef yommuu jennu mallattoo raajeffannoo dhumarra keenya jechuudha. Mallattoo raajeffannoo dhumarra keenya. Fakkeenyatti daballee ilaalla. Ishoo obboleessa koo. Egaa kunillee akkasuma fakkeenyaaf obboleessi keenya tokko baay'eetti gammanne yoo ta'e waan gaarii hojjete nu gammachise yoo ta'e yeroo jennu ishoo obboleessa koo jechuu dandeenya. Kanaaf yeroo kana mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Mallattoo raajeffannoo keenya kanaaf barreeffama keessatti kanatti fayyadamna jechuudha. Mee ammallee fakkeenya isa biraa akkas jedha. Ishoo baga daftee naaf dhufte. Egaa kunillee nama tokko eegaa turuu dandeenya. Daddafee akka dhufu yookiin immoo bakka tokko erginee dafee akka deemu itti himuu dandeenya. Kanaaf namni suni ariifatee yoo nuuf dhufe jechuudha. Ariifatee yoo nuuf dhufe akkanatti dubbanna mitiire ishoo baga daftee naaf dhufte kan jedhu kana barreeffama keessatti yommuu keenyu mallattoo raajeffannoo fayyadamna jechuudha. Dhuma himichaa irratti mallattoo raajeffannoo kaa'uudhaani akkasatti ajaja sana jajuu sana dinqisiifannaa taasisna jechuudha. Jajuu sana irraajeffanna dinqii raajii yookiin immoo yommuu jenyu sana akka sirriitti nuuf ibsuuf yookiin immoo jajuun keenya sun fudhatama qabaatu yookiin immoo akka cimaa ta'uu fi kanatti mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Mallattoo raajeffannoo keenya. Egaa akkana gammaatti ilaalle kun akkaataa itti mallattoo raajeffannoo afaan Oromoo keessatti fayyadamnu muraasa ilaalle egaa hunduma isaa jechuu hin dandeenyu. Kana gammaa ilaalle kanaanii egaa kun akka fakkeenya isiniif ta'uuf yookiin immoo yaadicha akka argattan yaadicha bu'uuraa akka argattan kana caala immoo isinii fakkeenya garaagaraa fudhachuudhaan babal'isuu dandeessu jechuudha. Yaadicha sirriitti hubachuu dandeessu. Egaa kun akkaataatti mallattoo raajeffannoo afaan Oromoo keessatti fayyadamnudha jechuudha. Mallattoo raajeffannoo afaan Oromoo keessatti fayyadamnudha. Kanaaf amma bor namoonni viidiyoo kana ilaaltanii amma tokko dubattan dongora akka isaan uumamu jedhee xayyaadha. Yommuu himoonni akka kanaan qunnama barreeffama keenya keessatti mallattoo raajeffannoo keenya jechuudha. Mallattoo raajeffannoo keenya. Dhumarratti waan tokko isiniin jechuun barbaada. Egaa isaan asirratti barreeffama dubbisuu dandeessan kan walumaa galatti himoonni haala teessuma isaanii qofaan mallattoo raajeffannoo fudhatu jechuun rakkisaadha. Jechuun himni tokko hima ajajaa ta'e qofaaf hima dinqisiifatame ta'e qofaaf yookiin immoo hima akeekkachiisaa ta'e qofaaf yookaan immoo hima nama tokko itti iyyine qofa ta'eef jennee mallattoo raajeffannoo kaa'uun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Akkasuma himoonni sun gosuma san ta'an qofaaf mallattoo raajeffannoo fudhatan jechuun baay'ee rakkisaadha. Maaliif himoonni tokko yookiin dubbiin tokko mallattoo raajeffannoo fudhachuun isaa kan beekamu akkaataa itti dubbifamu yookiin akkaataa itti sagaleeffamu irratti jechuudha. Akkaataa itti sagaleeffamu irratti. Kanaaf himoota ajaallee haa ta'u, himoota dinqisiifannaas haa ta'u, himoota gorsaas haa ta'u, himoota gosa biraallee haa ta'u, mallattoo raajeffannoo fudhachuun isaanii kan beekamu akkaataa dubbii sana jechuudha. Akkaataa iddoo isaan jiran sana keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf ilma koo dafii koottu yoon jedhee amma kuni hima ajajaati fakkaata garuu salphisee hin jedhe waan ta'eef raajeffannoo fudhachuu dhabuu danda'a. Tuqaa kaa'uu hin danda'a. Ilma koo dafii koottu. Garuu immoo ilma koo dafii koottu jedhee akka sanatti sagalee ol kaasee yommuu sagaleessu sirriitti iyyee yoon dubbadhee mallattoo raajeffannoo fudhata jechuudha. Akkasuma himoota gosa biraallee yommuu jajullee fakkeenya nama tokko yommuu jennu suuta janya yoo ta'e yookiin salphisnee nama janya yoo ta'e mallattoo raajeffannoo kaa'uu dhabuu dandeenya hima sanarratti. Kanaaf himoonni yeroo baay'ee mallattoo raajeffannoo fudhachuu isaanii kan hubatamu akkaataa dubbiitti yookiin akkaataa itti namni sun dubbisuu qabutti yookiin immoo akkaataa itti barreessa suni akkamitti akka dubbifamaniif barreessa jechuudha. Fakkeenya barreeffama tokko yommuu barreessinu egaa himoonni akka kanaa gidduu dhufuu danda'u. Fakkeenya yeroo baay'ee kitaaba asoosamaa yoo dubbistan argattu jechoota akka kanaa jechuudha. Yeroo baay'ee amma asoosama keessatti dinqisiifannaatu baay'ata. Kanaaf yeroo dinqisiifannu
Akka kanatti egaa sagalee mallattoo raajeffannoo keenya yoo ta'e jechuudha mallattoo raajeffannoo kaa'amee jira yoo ta'e namni sun ol kaasee dubbate yookiin wanta sana baay'ee dinqisiifate jechuudha. Kanaaf mallattoo raajeffannoo kaa'uun kan barbaachiseef kanaaf jechuudha. Egaa kuni akkaataatti mallattoo raajeffannoo fayyadamudha waan ta'eef egaa barnoonni keenyarraa kana fakkaata asirraa hamma tokko hubattaniittu jedhee yaada. Egaa namoonni chaanaalii keenya haaraa taatanii sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa, laayik gochuudhaan nu deeggaraa nu jajjabeessaa hin jennakaa waliin taanee afaan keenyaa guddisnuun ergaa keenya barumsi keenyarraa kana fakkaata. Yeroo itti immoo sirna tuqaalee kan biraati yookiin mallattoo sirna tuqaalee kan biraatiin barumsa biraa qabadhee hamma sitti deebi'utti nagaatti firaasniin jechuun barbaada. Nagaatti yeroo gaarii qabaadha.